Anuma kene maya dako ya vakato goge garamiko. Anuma kene maya dako ya vakato goge garamiko. Anuma kene maya armiko ya vakato goge garamiko. Abjuu goda gadhe dhugaarrani jaajjo kan koo kan hin taane sobni nana jaju dhugaan sirra argame jaalala kan deesse Maariyaam sin waama maqaa kee ol kaase. Jireenya salatu barroo keerrat baatte ilma kee Yesuus duukaa kan godaante keessi koo amanee waa'ee kee ni faarsa anis dhalootadhaan sichaan si leellisa. Akka baay'ee Efreemiin galata keen himaa jaalala keef durbee aannan wareegamaa oduu diinaa. Maal jireenya kun? Maal jireenya jalloon? Kaanuu amma jedhee amma duutitti dhufee fudhatee deema. Inni ola deemaa nun dhufu. Duutiin jiru bi. Akkan kanaan hojjedheen jiraanneef kunillee waan ittiin qarsiisu nan dhabe. Maal kun? Maal abboon biyya lafaa kanarratti maal namni jibbamaan akka kootii hin jiru biyya bakka nan dhabe namni akka kootii hin jiru. Duutiin jiru biyya kan. Du'a. Duutiin jiru biyya kan. Maal cinqatiin amma na ga'u? Yoon halkan rafe akka biddaan hagu. Yoon nyaadde akka biddaan hagu. Yoon dhuge akka biddaan hagu. Maal jireenyi makaraan? Ol dhaqee boqonnaa nan dhabe. Ol deemee boqonnaa nan dhabe. Hiriyaa biraan jaallatamu. Hiriyyaan na tuffatu. Yoo hojjedhee milkaa'u. Duutii biyyan jiru. Bakka kana booda kan na barbaachisu du'a duwwaadha. Du'a duwwaadha kan na barbaachisu. Bakka du'an barbaadan. Duutiin jiru haadhoon dhiiraan jiru duuti. Bakka utuun du'a argate nan jiraadhan ture. Duuti naaf boqonnaa dhamma kana booda. Bakka an jireenya barbaada. Bakka du'uun barbaada. Amma keenii gara obboleessa koo dagaagaa kana dhaqeenii waanuma inni hojjetu ilaala. Argeen beeku. Amma ka'een isa bira ga'uun qaba. Arra yaadi koo mana isaa na dhaqeera. Dhaqee jajjabeessuun qaba. Bara kana yoo jajjabeessan malee gaarii miti. Walgatuun gaarii miti bara kana. Namni bara kana yaadatti of kennee jira waan ta'eef gara isaa dhaqee jajjabeessuu qaba. Maal jedheen ilaala? Duroo waliin turre. Duroo waan waliin turreefi amma mana isaa dhaquumaan qaba. Warra manaa warri kun ooyi ani dhufe Taaga. entaayin illee hin deebi'u. Eessa taaga? Nooraa'ee. Haa ta'u walumaan deemaa jira. Kaa. Akkama goleessa Nagaa jirtu. fayyaadha. Nagaadha. Nooraa'ee. Maatii hundi nagaadha. Nagaadha. Hundiyyuu nagaadha. Nagaadha. Alaaf manni Nagaa. horiin keessan hundumtuu. Taa. Haa ta'u xinnoo ishee taa'een. Ilaa moonyee makanarra bee. Moonyee makanarra. Noora anis xinnoo ishee taa'een sinii wajjin aasee galuudhaaf gara keessan dhufe yaaduma gara keessan na fide baay'een si yaade. Maal yaadu iyyuudha? Maal yaadu kan yaadan lafa jira? Adaraa maal hojjettu nagaadha? Amma du'an dhaben du'a jaan arguun dhabe du'an barbaade dhabe waan biraan barbaade du'a duwwaan barbaade nama. Maali obboleessa koo dagaagaa dubbiin akkasii maali? Du'an barbaadaan jedhe argitanii beektu? Maali akkamitti du'a barbaadda? Kanaan dura
jireenya barbaanne inni olii wajjin kaanee turre har'a garuu gara du'a barbaadutti kan si geesse maali? Qe'ee nagaa biyya nagaa qaama nagaa utuu qabduu maaliif akka jetta? Maali addunyaa kanarratti maaltu na gube? Maaltu na cannaqe? Maali hiriyyaa birattis maal jibbatti na geesse? Maali yoon du'een boqodhuwan? Bakka fixeen. Maal jiran haasaan akkasii maali? Amma akkati amma kana haasoftu du'aa wajjin akka michoomtu kan si godhe maali? Akkamitti akkas jetta? Maal dhabde? Hojjedhee milkaa'uu dadhabu. Maal har'aa hojii jalqabuun kuwani har'a dhalooti koo waggaa 45. Erga gaafa sanaan unuman hojjedha milkaa'ina hin qabu. Kun ijoollee na bira darbanii kaan qilleensarra deemaa jiran kaan xiyyaara konkolaataa inni kan harree bite ani indaanqoo baalleen kaatu hin binne du'an barbaadamu natti naasi abbee kana caala. Maal akkamitti akka jetta obboleessa koo dagaaga? Kan du'e eenyutu galee beeka? Akkamitti akkas jetta? Agaagi mootichi duuti hadhaadha kan inni jedheefi waan qophii hin qabneef ati garuu akkamitti akkas taata? Maaliif akkas jetta? Kanatti qabdu iji gurri harki kee fayyaadha. Eenyutu qabeenyaa wajjin dhalateetu waa'ee qabeenyaaf jettee raatteetu du'a ofitti waamta? Isuma kana duwwaa dubbistuu isin Phaawulos immoo iddoo isaallee nagarre ani iddoo isaallee nan irraanfadhe duutni ana abbaa kooti Kiristoos anaaf jireenyadha. Duuti boqonnaadha naaf. Amma kun cidhiin isaa sii galeeraaree agaagi waan du'i hadhooftuudha jedheef qaba. Phaawulos immoo wanta duuti ana abbaa kooti Kiristoos immoo anaaf jireenya kooti jedheef qaba. Hundi isaa hiika mataa isaatii qaba. Maaliif akka jetta? Phaawulos ikkoo qophaa'eera. Qophii waan qabuufi yoo du'es gara Waaqayyoo dhaqee mootummaa Waaqayyoo argata. Yoo lafarra tures immoo Kiristoosii wajjin jiraatee bu'aa buusa. Kanaaf jedheeti. Ilaamee mataan naannessin rakkinni kooyyuu mataan naannessaa jiraati. An du'a malee waan biraa dhibantummaa biraan barbaadama. Du'a duwwaan barbaade. Du'a duwwaa hin jiru. Namni waan hin beekneef du'a ofitti waama. Gaarii miti garuu kun. Jedhi gaammoo maalan godha? Waaqayyo si haa gargaaru malee jedhi. Ishii jedhi kaa. Maal akkasumaan mataa nama naannessa namni isaa immoo maali? Annan wallaalee natti maa rakkinni kooyyuu mataa na naannessa. Amma isheen ittiin hojjedhee raadhu kana bismaaraan qacaqqacanii dhagaan tumanii fidanii as kaa'an kana maaliinan tumee maaliinan qaree ittiin buddeen nyaadha kana. Haqee cinaacha lafaan ga'a nan ciisaa hirriba maaliin na qaba? Mana maaliiti isheen isoo maqaa maafin baardii itti deebisee dhaqee gadhiisa malee. Mana maaliiti abbaa argetoo kanatti ol seenuu danda'a waan goone yoo dhufte as keessatti badhuu na ba'a. Maala godha maali kun maali duuti biyya hin jiru sakaanoon gadhee amma fuudhee ba'a. Maal du'aa biyya hin jirtu ati? Biyya hin jirtu maanas keetti rakkadhu. Mana rafa boorree maaliin na qabaa mini meeqa ciiseen as galagaleechi galagala. Amma yaadinaa dhufe. Namicha kana sirreessuun qaba. Waa hubachiisuun qaba. Jireenya isaa kana tooratti deebisuun qaba. Yaa Waaqayyo, ogummaa ani ittiin nama kana du'a oolchu sanii du'aa wajjin michoomuuf jedhu kana ogummaa ani ittiin gara jireenyaatti deebisu naa kenna. Yaa Waaqayyo, ati hundumaa gargaaraa turteetta. Ameen.
Ana bani. Ana bani. Ba seeni waan tokko hin jiru sumuuniin iyyuu hin jiru lubbuun kee hafuuta lubbuun bonfuuta taanaan fuudhi kottuuti kee Wani banuu baattee nan cabseen seenaa. eewudhati Bani dhaqii. eewudhati gamteessaadha ati eewudha Ana du'a. Ana du'a. Ana du'a. du'a eewsi waamere du'a wayyoo Kottu na fudhette na waamni ati. an si waamne gooftaa ko Na waamnaa nan dhufe. si waamne maaloo Kottu na fudhu jettee na waamaa turtee nan dhufe. Amma si fuudhuun deema kai. maaloo gooftaa ko maaloo nan dogoggore ka dhugaa waaqayyo anoome nan baade maaloo dhiifama naa godhi mataa ko maaloo gooftaa ko maaloo Amma si dhiiseen deema. wayyoo maaloo gooftaa Na ko waamteettaa na hin qophoofne maaloo gooftaa ko qalbii hin jijjiirranne maaloo akka nama qophaa'eetti na waamaa waan turteef qophii qabdee dhufeen jira. nan dogoggore fakkaata ana mini Si umaadha. maaloo dhiifama naa godhi gooftaa ko du'aa maaloo dhiifama naa godhi gooftaa ko maaloo attam ta'e Sin tarsaasama. maaloo gooftaa ko maaloo dhiifama naa godhi Amma siin fixa. maaloo dhiifama naa godhi gooftaa ko lammatatti hin deebi'u dhugaa waaqayyo dhugaa waaqaaf lafaaf samii kanaan hin kakadha sibiila citaan hin kakadha maaloo gooftaa ko dhiifama naa godhi Hin qophoofne moo maa itti hin maxxanse? qophoofne dhugaa waaqayyo yoomin cubbuu irraa deebi'e anoo qalbii hin jijjiirranne Amma deemuu hin barbaadu. maaloo dhiifama naa godhi lammatatti hin deebi'u lammatan dubbadhanoo si waamu lammata attam ta'e Sin taajjabe. dhugaa waaqayyo maa hin ati garuu Sin taajjabe. maa hin ati dhugaa waaqayyo amma si hin akka nama suma aawwal maa inni yaati dhugaa waaqayyo Ati garuu namni waa mallee addaan baafanne akka kanatti haasa'uun keessin taajjabe. dhugaa waaqayyo nagee bitta nageetti bitta dhugaa waaqayyo waan waadaa sii galaqa dhugaa iccitii konaa jetti namatti nan hime dhugaa waaqayyo lammata akka waan akkasiin dubbadhu sakaleessaa sadeen gaddaa sadaraa namatti hime dhugaa waaqayyo kana dhiifama naa godhu sadagaadha garuu dhugaa ismaa Ati garuu mee taajjirte dhugaa murtoo min qabdu jechuudha. dhuguma baachi sadagaadha garuu ilaamee dhugaa namatti hime Amma garuu namatti sin himu waan ati goote kanas hin kaasu waa waadaa naa seente. ishi tole waan tokko dhugaa rakkina qabu dhugaa waaqayyo. Ati lammattaffa utuu qaama nagaa qabdu utuu nagaa qabdu maatii nagaa wajjin utuu jirtu utuu biyya nagaa keessa jirtu nan rakkadhe du'aa kottu na fudhu akkas na godhi jettee raattee isa dubbattu kana hin dhaabdaare. Dhugaa waaqayyo lammatu waan akkasiin kaasu dhugaa waaqayyo hojii namatti hin dhugaa waaqayyo lammatu waan akkasiin kaasu maal hojjedheen jiraadhu fayyaa dha'u dhugaa waaqayyo namatti hin himneeti garuu. Ilaa na dhaggeeffattaa addunyaan kun arrayyuu utuma waaqayyo waan gaarii isaa godhee jiru waama xiqqoo aaree waama xiqqoo dhabee waama xiqqoo fayyadamuuf jedheetu waaqayyoon gaddisiisa. Ati garuu akkas hin ta'in. Ani yeroon hiriyummaa keef mana kee dhufaa ture yeroo ati immoo waan xiqqoorraan kaatee ituun du'ii dhufee na fudhate ituun addunyaa kana keessaa darbe yeroo teettu nama qophaa'e natti fakkaata. Yeroo ati qophii tokko hin qabu. Ana sakkeetti dhufe kana kan keessummeessuu hin dandeenye illee ammatuu inni guddaan guyyaan jedhame sun sitti dhufe immoo akkam ta'a. Namatti hin himneeti dhugaa waaqayyo waan ati itti nan fudhadha bakka amma waan faaluu waan naammaltu natti hin dhugaa waaqayyo Waan si malu amma of kuti of murteessii mana waaqayyootti deebi'i. bakka si jeenna Dubbii waaqayyoo dhaga'i. nageessi dhugaa waaqayyo. Abdiidhaan immoo guyyaa fayyinaa eeggatu. haa ta'u Walii wajjin deemna amma isa kanaan dura balleessiteefi gara sabbaatitti tan si geessa. Dhattee qalbii kee jijjiiratta. Isa fuulduraaf immoo walii gallee hojii waaqayyoo hojjennee fayyina walii wajjin. tolee dhugaa waaqayyo.